Egaa jireenyi ilmi namaa jiraatu keessatti biyyi lafaa kun bu'aa bayii hedduu qaba. Biyyi lafaa bu'aa bayii hedduu qaba garuu isa keessa immoo kan of dabarsu abbaa isaati. Isinii galee isa keessaa kan of dabarsu abbaa isaati. Yaa'u akkuma guyyaan rakkinaa jiru guyyaan gammachuu jira. Akkuma guyyaan gammachuu jirus immoo guyyaan rakkinaa jira. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa jireenya keenya jiraannu keessatti rakkina keenya har'aa ilaallee dhiphina keenya har'aa ilaallee ofirratti murteessuun nu barbaachisu jechuudha. Tole ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gidduu bakka jirtanitti nageenyi baraaruu waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Biyya keessas biyya alaas kan jirtan anaa dhufu baga nagaa dhuftan isiniin jedhee jira. Warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin daggatina. Akkasuma yoo viidiyoon keenya isinitti tole immoo laayik godhaa. Komii qabdan immoo komentii jalatti nu barreessaa isiniin jechuun barbaada. Tole har'amee seenaa hiriyaa koo tokko isiniif qabadhee jechuudha. Egaa hiriyaa koo kana wajjin nama waggoota dheeraa wajjiniin jiraannedha jechuudha. Nuti wantoota hedduu wajjiniin dabarsineerra. Garuu wanti amma hiriyaa koo quunname kun anallee maaltu na quunname. Barumsa guddaa akka isiniif ta'u abdii guddaan qaba jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Tole egaa hiriyaan koo kun kan ishiin jiraattu biyya Beerut keessa jiraatti jechuudha. Sa'aatii kanatti biyya Beerut keessa kan ishiin jirtu jechuudha. Erga deemte waggaa 4dha. Haa ta'uyyuu malee mucattiin kun yeroo baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf sa'aatiin as jiru kan osoo hin taane gizeen biyya jiru baay'een ishii gorsaanii ture. Baay'ee namatti dhiyyaadhuudha. Hiriyaa kuusa dhugaa kan taate jechuudha. Baay'ee tokkoon ishii gorsa ture. Haa ta'uyyuu malee yeroo tokko gorsa namaa dhaga'uu dhiisuun keenya unumaan nu qoccaa dhageessanii unumaan nu rakkisa jechuudha. Yeroo tokko gorsa namaa dhaga'uu qabna. Namni maaliif naan jedhee jennee yaada keenya tilmaamuu nurra jiraata jechuudha. Egaa mucawwan kun gaafa biyya Beerut deemtu maatii ishii biraati kan ishiin deemte. Maatii ishii biraa deemte maatii ishii hamma waggaa 2tti maatii ishii gargaaraa turte. Haa ta'uyyuu malee wanta argatte hundumaa faazarii ishii irratti ergaa turte jechuudha mucawwan kun. Birree wanta argatte hundumaa faazarii ishii irratti ergaa turte. Haa ta'uyyuu malee faazarii ishii dhugaa waaqa seenaa koo tokko walitti fakkaate jechuudha wanti kun. Faazarii ishii kun hin dhugaa nama dhuguudha. Akkasuma nama maatii jeequudha. Baay'ee nama hamaadha jechuudha. Nama beekuudha waan ta'eef jechuudha. Yaa maatii ishii yoo argeellee yoo beeku baadheyyuu istirii ishii wajjiniin baradhe waan ta'eef sirriitti hin beekachuudha. Dhugaa rabbi isiniin jedhaanii. Sanuma mucattiin maatii ishiitiif mucaa tokkittiidha. Durbattis ilmattis mucaa tokkittiidha jechuudha. Wajjiniin baradhe amma kutaa 12tti gargar baane malee jechuudha mucattii kana faana. Egaa birrii kana abbaa mashiitti ergaa baatee abbaa ishii maal godhaa lafa bitii jettee gaafa ishiin birriitti ergitu asii lafa biteera jedha achii lafa biteera jedha sobeetu jechuudha. Sobeetu asiis lafa bitee achiis lafa bitee jedhaanii mucawwan nama biraa kan itti ergattu waan hin qabneef dhugaadhuma seetee birrii wanta argatte hundumaa isarratti ergaa turte jechuudha. Zimjettee ergaa turte gaafa waggaa 2 ishii guuttee gara biyyaa galtuu. Haati ishii yaa'u namni biyya keenya beektu gaarmoonni fabboonni bilbila hin fayyadaman waan ta'eef inni immoo nama dhugu waan ta'eef gaafa bilbila fayyadamullee harmee ishii bira taa'ee hin haasa'u jechuudha. Dhugaa rabbii faazariin koo tokkos akkasii dhugaa waaqa jiraatu isuma faana bakka walitti fakkaate yoo har'a boossee natti mattu baay'ee tokkoon gadde dhugaa waaqayyoo isiniin jechuudha. Ana seenaa ishii kana mulu har'a kan ishee natti maa turte jechuudha. Innaa gaafa ishiin galtu wanti tokko bitamee hin jiru. Wanti tokko abbaa ishii kunis sababii haati ishii hin teenyee fi dubartoota biraa ari'anii isinii galee dubartoota biraa waan ari'uu fi inni immoo birrii wantoota jiru hundumaa balleessa abbaan ishii kun jechuudha baay'ee jechuudha. Ishiin immoo obbolaan haadha ishii immoo namoota jajjabooti nama gurguddootu jira. Obbolaan haati ishii suni akka ishiin isaan irratti ergattee ishiidhaa godhan barbaadu haadha ishiis akkasitti gorsu turan. Garuu mucayittiin kun immoo hin diddeeni abbaadhuma ishee filatte. Maaliif beektanii? Namni bara kana hin amanamu waan ta'eef boru hin beeknu jedhanii kana waan shakkeefi jette. Isinii galee yeroo tokko qotee bulaa keenyarraa haa nyaatuyyuu nama barate wayyanatti fakkaata akka kootti jechuudha. Maaliif jennaan qotee bulaan keenya yaa'u ga'ama keessattuu kan nama balleessu warroonni mana dhugaatii oolanii dhala isaaniitiif yaadan akkasitti dafqitee fiddi akkana goote jedhanii waan tokko namaa yaadan jechuudha. Dhugaa rabbi isiniin jedha waan tokko namaa yaadan garuu hamma fedhe yoo ta'e akkasitti wanta waggaa 2 jalaan balleessaa turan isinii galee isaan sun hamma fedhe yoo ta'e otoo nyaataniyyuu waan xiqqoo nyaatanii dhiisu malee turtii waggaa 2 jalaan balleessan.
እና turtii waggaa lama waan barbaade soo ta'eyyuu jalaa balleessuu hin danda'an jechuudha isinii galee. Garuu mucayittiin kun sababii abbaa ishee jaallattuuf sababii abbaa isheetiif tokko taateef jettee abbaa ishee irratti ergitee abbaa ishee akka jirutti jalaa biyyoo nyaachise dhugaa rabbii. Baay'een gaddeeni baay'ee. Maaliif jennaan nama gaddisiisa. Nuti lafa kana keessatti akkamitti akka hojjennu nutu beeka. Lafa kanatti ifatamnee rakkannee maal jenneetiin natti hojjennee qabnu. Garuu isaan immoo achi ta'anii akka waan nuti mangisarraa nyaatanii wanta isin ajaa'iba jechuudha dhugaa rabbii isin jedha. Mucayittiin kun gaafa deemte kutaa 12 dhabde. Ana biraa kutaa 12 dhabde jechuudha. Waggaa 2 teesseetu deemte. Bara 2014 kan ishiin deemte isheen. Yeroo ishiin deemtu jechuudha. Baay'ee walirraa fagaatudha manni keenya. Yoo isaan qaamaan isaanii beeku malee jechuudha. Maatii faana sirriitti wal beekuuni. Gaafa ishiin deemtu kun jechuudha. Abbaa ishii dhugaa rabbii maal jedha beektanii? Carraatu ishii dhaabee jedhe carraa biyya alaatu. Isa kutaa 12 dhaabdee carraa biyya alaatu ishii dhaabee DV guutteetiin jedhe. Argitanii? Namni keenya akka kanatti yaada. Isaan micoon ofii ishii piroosisii waan hunda xumurtee ittiin gara biyya beeruutti deemte inni immoo maal jedhee carraa DVtu ishii dhaabee jedhe. Akkasitti yeroo sun akkasitti haasaa ture namni keenya. Garuu nuti namoonni mucayittiitti siqnu immoo istirii ishii hin beekna. Egaa inni maal godhaa carraa DV biyya alaatu ishii dhaabee akka waan biyya kanaatti hafsootti wanta ishiin qabdu hunduma jalaa jim godhee fide. Gaafa ishiin galtu birriin tokko hin jiru. Waan ittiin aseesee ittiin deebisuudhaaf jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha sobamti isa dhugaa. Gaafa ishiin aseesee waan ittiin deebisuudhaaf maal gooti beektanii qorichi jira biyya keenya qoricha aramaa kan jira qoricha aramaa dhugde. Qoricha aramaa gaafa dhugduu dhukkubsattee haati ishii malee hin qabdu haati ishii baay'ee gaddite baay'ee jechuudha bara 2016 baay'ee. Bakka yeroo sun akkasitti wanni ishii hin beeku garuu isa ishiin qoricha dhugdee sababii kanaatiif akka dhugdee hin beeku malee isa ishiin qoricha dhugdee maal jette deemee gaafadheera hiriyyaa kooti waan taateef. Garuu ilaala micoon kun asii xaaraa baatee asii rakkachaa baatee galtee dadhabbii ishii tosoo hin boqotiin lubbuu ishii balleessitee oolte. Garuu waaqayyo immoo ishii hin gannee ishii oolche haadha ishii akka gadi hin bochiifneef. Kanaaf maal isin jechuu barbaada seetan? Maatiin keenya hubataa miti. Maatiin keenya dadhaboota. Dhugaa. Baay'ee dadhaboota maatiin keenya. Nuti immoo maatii keenya ilaallee waan taane irratti murteessuu hin qabu. Maaliif beektanii? Ani yoon jiraadhee waan hunduu darbee jiraata. Ani yoon balleesse immoo bakka hallaqe. Ani jiraadhe jennaan qabeenyi sin dhufa, birriin sin dhufa, nagaan sin dhufa. Gammachuun sin dhufa wanti hunduu hin dhufa yoon jiraadhe. Ani jiru taanaan immoo wanti hundumtuu hin hafa. Garuu namni hamma waaqayyo hiree keetii guyyaa kana kan keessiin jedhutti harka keetiin of miidhuun hin barbaachisu. Wanta sa'aatii tokkoof darbu gammachuu guyyaa tokkoof darbu jenneet wanta bara keenya mulu ilama koo inni du'emee bakka xaxatee ciisee fiisa. Garuu isa jirutu aadaa. Isa jirutu aadaa. Anama dhugaa rabbii isiniin jedha. Sisteriin koo bara 2016 akkasitti qoricha dhugdee dhugde. Garuu jechuudha. Hamma har'aatti haati keenyi maaziriin keenya maqaa ishii anama maqaa koo waamuuf ishii waamti. Ijoollee waamtee ergachuuf ishii waamti. Maaliif beektanii kun sammuu ishiin bakka xaxattee ciiftee fi ishii garuu maaziriin keenya sammuu ishee jechuudha. Yeroo hundumaa overtime sa'aatii 24 ishii waama ishii haasa. Anamma sallafa kana jiru gaafa bilbilanaa bilbiltu dhugaa rabbii maqaa jammaraa ishii na waamtee kaatee deebitee naateefuma ishii immoo wanneetti. Maaliif beektanii kun isni jiru suni namni 10 jiru sun homaa ishiitti fakkaatu. Ishii tokkitti duute suntu bakka yeroo hunduma sammuu ishii keessa deddeebi'a. Kanaaf inni du'e yoomiyyuu taanaan boqotee taa'e bakka. Garuu inni jiru warra jiruuf isin taane wanni isin jenne bakka gidduutti
Egaa kanaafuu wanta boru darbuuf jennee wanta maatiin keenya itti gaafamaa yookaan wanta namni itti wanni jedhuuf jennee wanta boru darbuuf jennee wanta hin darbine wanta idimee maatii keenya muluu qalbii isaanii cabsu yookaan wanta maatii keenya gaafa isaan karaa deeman aachisaa deemu hojjechuun nurra jiraatu jechuudha. Maaliif jennaanii nu amma lafa kanarra jiraannu hin beeknu waan ta'eef wanti hundumtuu guyyaa fedha waaqayyoo hin dhaqqaba. Wanti guyyaa fedha waaqayyoo hin ta'in hin jiru. Isin galee inni hin dhufa guyyaa isaatti. Kanaaf nuti immoo guyyaa fedha waaqayyoo malee jarjarriumaa tokko gochuun nurra hin jiraatu jechuudha. Maaliif isin galee yeroo tokko dhugaa dubbachuudhaaf namni hojii harka waaqayyootiin ta'ee fi inni karaa harka ofiisaatiin godhe garaagarummaa qaba. Maaliif jennaan fakkeenya namni tokko harka ofiisaatiin gaafa akkas godhe maatiin kee baay'ee gaabbu aadaa deemu bara isaanii muluu bakka ergama seexanaa haa ta'u malee akka waan isaanii ofii isaanii si miidhanii akkasitti aadaa deemu jechuudha yeroo hundumaa. Garuu wanta hojii harka waaqayyoo ta'e immoo bakka hojii harka waaqayyooti waan ta'eef yoo hamma fedhe gaddan illee ji'a tokko caalaan gaddan. Ji'a tokko caalaan gaddan bakka asii irraanfatu. Maaliif jennaan dhalachuun anuma jiru du'uun anuma jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf humaallee itti fakkaatu jechuudha. Maaliif waaqan kasasan waan ta'eef jechuudha. Isa sun garuu ofii isaanii of kasasaa of waqqasaafu bara isaanii muluu ofitti gaddaa bakka yeroo hundumaa tsatsataa. Kanaaf wanta darbuuf jennee wanta gammachuu isaatii tokko keessatti darbuuf jennee waan hin taane fudhate murteessuu hin qabnu jechuudha. Namicattiin kun biyya galtee qoricha dhugde of ajjeesuu gubbaa geessee oolte jechuudha. Garuu sababii waaqayyo ishee jaallatuu fi oolte mucoon kun kana gochuu hin qabdu. Waan barbaachisu ta'e ijoolleen keenya kana gochuu hin qabdan. Bakka nuti waxxaatiidha yookaan nuti dargaggoota. Wanta dhufe hundumaa xaqabballee fudhachuu qabna. Isin galee hin dandeenya jennee fudhachuu qabna. Rakkinas gammachuus waan hundumayyuu keessan darba'an ani jabduudha yoo jenne numa dabarra keessa. Kanaaf mucoon kun yeroo kana hamma kana gootee boru jedheen tifama labbaasaa badeerga badee haadha otoo jettee mataa ishee of amansiiftee ta'e kanarra geessu turte. Garuu gargaarsa waaqayyoon oolteetti. Innaa maal isin jechuun barbaade buloota koo wanta boru darbuuf jennee qabeenya biyya lafaa boru darbuuf jennee gaabbii keessa kan galle waan akkasii biratti murteessuu hin qabnu. Si jammaan bakka amma barbaade waggaa 10 hojjennee firaanis nyaatamne maatiidhaanis nyaatamne karaa barbaade yoo nyaatamne illee jechuudha. Shamarran keenya akkas gochuun nurra hin jiraatu. Isanii nun barbaachisu bakka inni kun nun barbaachisu. Maaliif dargaggummaan yaa'u sirriidha nama ho'isa. Waan hundumayyuu godhi si godha. Garuu miti gochuu hin qabnu. Of dhorkuu qabna miti. Wanti hundumtuu unuu gadi jira waan ta'eef of dhorkuu nurra jiraata. Kanaaf kana isiniin jechuun barbaada. Waan hundumatti jarjaruu nun barbaachisu. Jarjarree ilaale wanti isinii galuu qabu namni qoricha dhugeef haadha of gateef wanna fedhe ta'eef guyyaa isaa malee du'u. Garuu qoricha mucoon kun dhugdu bara ishee muluutti aadaa deemti. Dhukkubaa hafa. Keessa ishee irraa bahee hin ba'u. Isinii galee kun immoo rakkoo nageenya mataa ishee irratti rakkoo qaba. Boruu jechuudha. Kanaaf hin barbaachisu waan akkasii. Bakka already nun barbaachisu waan akkasii gochuu hin qabnu nuti boruu hojjennee isa kaleessa darbe caala hojjennee fiduu dandeenya waan ta'eef wanta badetti wanta duuba keenya hafetti bakka already hordofuu qabnu hafeera darbe bakka darbeera waan ta'eef. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada danuu ijoolleetu jira. Asii galanii kan of ajjeesan asii galanii waan taanirra kan of geessan baay'ee isaaniitu jira. Sababii maatiirraa sababii hiriyyaarraa kan ka'e xaaranii asitti gaafa galan dadhabbii gaafa dhaban. Mucoon sun yeroo sun galtee of duutee raatee haftee garuu har'a kun deebitee hojjetachaa jirti. Too waaqayyo gargaaru baatee raatee badde turte. Kanaaf waan akkasii nun barbaachisu unurraa hin eegamu. Adaraa keessan bilisoof eeggadhaa. Isin hin jaalladhaa.